Ay, thank you. Ara an sibitu ndi musuma gawachu fi mari. Ada. Ya Rabbi kiyya. Utuu amma dhugaan naa biti jedhee adana Mana mul'isiiftaa? ngeedhaan namni dheessu deemaa haala kanaan. Innaa akka biraa naga qabdati. Nagaa wallaahi alhamdulillah. Firaankii jaarsa keetii irratti hojjettee gaayis taaptaabii godha malee kumsa deetami takka jira. Maal jette? Firaankii jaarsa keetii irratti hojjettee Hin hojjenne yaboo gana haala naan hojjetu diddee diqqoo namni illee narraa dhukkubee ture. Akkas sanii fi amma jidduu yaa fooloo tolchaa meekii yaagis takka fooloo tolchaa hundi keessanuu faamilii. an tolcheera akkuma tinatti himteen naqee godhe kiyyaa. Akkasitti fooloo tolchaa'ee yalla. Giftara mana kanaati gaayis kaleessa tokkoffarra nu baasu ture argitanii fooloo tolchaa. Maakii baasii mul'isu Okay. akka namni argine akkam godhuun danda'anii mi'a asirratti. Na qofa harkaa deema waan safuun ta'in malee. Bismillaahi anuun hojjedhu wallaahi waan safuun Ayyaa shaala. kana aan qoftiin akkan harkuu barbaaddaa? Deem. No maali nin cufee notification cufee jira nagarsiisi. Maali kun? Ahaa kottee godhatte. Qeessa godhadheedha wallaahi saniif jedhisee si ergadhaa raabee. Abbuma lama godhatte. Namni si harkaan jirti amma. Abbuma lama godhatte. Quba lama wallaahi dhagayeeranii. Ana dhagaa jiran. Lama qofa maaliif godhattiree? Kun asirratti illee godhadhee na harkaa qeensa yoo xiqqoo mana buqqisii yaboo wallaahi du'ee oo'ee na harkaa buqqa'e. Ni sodaadhe kaawwanii godhachuu takka haga dhaladhe godhadheen beeku adda beeksaniif nagalchi adda akkan adda gugudhataa ooleera. Walumaan qixxeessirree tokko dooluu ta'e tokko gashaaxaa ta'e war. Ishi qoymee si mul'isee ka'ee yoo ati kanarraan bareedaara jetti kaawwanitti illee gurgudha. Ati kottu maa'uu qabdu akkam sun maa'uu qabdu isaa achirraa maaliif akkasitti kaatti? Ani ciradha qeensan guddisuu hin jaaladhu. Maashaallah tabaarakallah Allah wakbar. Istaayilii si mul'isaa qoymee akka namni gowwaan ani jedhu. Adda matan na aara uffumaa kiyyee wallaahi matan na dhukkuba adda kana Harkini kottee santi harkini ummanni akka harkuuf notification banaa qoyan malee amma ummanni harkaa jira. galaan godhadhayyee. Kiyyaa fooloo tolchaa faamilii. Eeddaan idaree boo akkana jette. Akkana annaan gallee bar. Kun akkana jette. Akkana jetti wallaahi naa galle. Ambistirii si himee dadhabee beekii amma afaanii baafadhe akka uummanni na dhageenye icciitii silaa akkana goggodhadhaa. Guys, Kadir, my family da hin beektan namni warri mana kanaa namni Kadir maaliif akka dhiyeenya kana badee hin beeknu malee guys fooloo tolchaa isallee. Mee guys hundi keessanuu fooloo tolchaa isiniif deebisan ishii xiqqisha fooloo goosisname fooloo godhaa isiniif deebisan. Godheeraan illee kuna. Isaan sadiinu fooloo godhaa rakkoon hin jiru isiniif deebisanii akkasuma immoo ijoolleen koomantii jalatti fooloo waliif tolchaa. Annaan akka miree akka biraa abbaa manaa kan kee qo'ate takka sagalee isaa dhageenye hin beenu ni ariitee mana. Hin ariine. Inni bee waan naan jedhe wallaahi osoo namni dhagaan jirre beeku waa hedduu si himamaa kiyanii akka obboleetti xiyyaati amma namni kun yoo dhagaye gowwaa naan jedha. Ati maal goota namni gawwaa siin jee gawwaatu gawwaa namaan jaabar.
ቆይ ኖቲፊኬሽን እንጭፋ ጽፍ አምስት ማ ቁባ ከነ ጎቱ ከነ ራም በሬዳማ አከስ ጎድሜ መለክ ያምባሬ እንጀራ ጩፌት እንጀራ ዲማማ ኢኒኒ ወላሂ ማኪ ወሊ ያ ፎሎ ቶልቹን ራንፈቲና ማልታቴ yoo si waliin laal halkan guutuullee yoo qaaqaabuleen waan takkallee naan jedhu walla billa faamiliin si jaalanna eebade muyitii irra jira moo muyitii irra hin jirtu si dhagaa jira akkasii inni waan takkallee hin jedhu wallahi faamilii guutuu guyyaa jalqaba sitti erge sanuu isatu sitti ergeera anufumaa uttaalee harkaa fuudhee gammadee siin dubbadhe malee isa sitti ergate guyyaa jalqabaatu. اوكي mana kiyya akkasiin tu siyaayame wallahi guyyaa jalqabaatu gaafa beeki icciiti garuu wallahi maaki gaafa jalqaba qaaqaarru iyyuu beeki ama gizeera sitti haadhis ka kaameraa duubaan naa qabeeru isa amma moo amma silkii sanii qayyaradhee miti sababa kan kee qayyaradhe kaameraa gaafa duraa duubaan na qabeeru sun waraabina guys waraabina rabbi yaboon waraabina anuun kolfarraa sitti waraabina ande istaandii gootee taasoo turte dhengadda istaandii gootee hajaarsa kee dhengadda mee istaandii maali silkii sii qabeeti ati haasoo turte haa isan naa qabe maashaallah wallahi kuni jannata seenee jira gaaffii tokko malee walumaan seenna wallahi wal qabannee waan akkasii takka bakka na dhiphisuun fedhuu akkaan bakka waan afaanii tasanaan baane akkaan hin dogongorre natti himaa achiin booda kolfee akkaan taphadhu nan dhoggu wallahi miidiyaa irratti duba yoon barsiista uummata kana kununu in barsiisiin uummata kana shii beelawaa meeqaas jala jira ati hati naan hin jenne yoo si jala hatanillee akkumati jette godha haa badu jaarsa kan keessa jala hatanii yoo na jala hatanuu itti beete haatame adeemu atis kanamaa hattaan jeen deebiste anillee akkumati jette godhee kunoo dheengaddaa viidiyoo wayii waraabee gadhiisee jammareera atis deemteeti nama hatameen hattaan jeenaatu eegalta wayii naati akkuma ati jetteen godhan jenne jabeeffatu jedhu kiyya akkanaan jeesin baasu kadiirii fi kiyyaa fooloo tolchaa daraartulee fooloo tolchaa kiyyaa fi kadiir giiftaroota mana kanaatti dhugaa dubbachuudhaaf fooloo tolchaa እና ክብራ ነገ ዱባ ታለንቲን ከንኪ አማ ፕራንኪ ደለጉዳ ወላሂ ሐለቱ ናሚ ጀነ መለ ማኪ ዲቆለ ምን ጀፈዳር መለ ፕራንኪ አዳ ጎዱፍታ አባ መና ከይትረት ዴ አቹማ ሲኩቺሲን አዲርቶ ኦሮሞቱን ቤቴ ጥቅሾ ዋና ከፕራንኪ ተንጃለተኒ badde akka inni na dhahuuf ta'u yoo arge akkasitti nama harka jarjaruu miti amala nama kan keetiin beetta madaalli haga namni kan keessuun itti haaruu fi akka inni dafee haaruuf akka inni dafee naarre waan inni itti guddisee haaruuf waan inni itti xiqqaa haaruun beetta waan ta'eef saayizima isaatiin godha. Saayizuma isaatiin godha? Akkam piraankii saayizii isaatiin godhaa? Ada saayizii jechuun waan nama likkaniimi. Kakaan nageenyaan wayne balaata. Kakaan nageenye piraankii saayizii na. Maakii waasitti moo waan irratti wallaahi billaa dhugumaani. waan irratti dinqisiifadhe akkati onnee jabduu si ajaa'ibsiifadhe gaafa haati faaxe mana isiitii isin waamteeti birri asii dhabe doolaar haganaa dhabe jetteeti isin cinqite tokko beektaa piraankii isin goote.
Way guyyaa isaa wallahi eena toltee. Serious taate ofii manuma namaa jirtu ofii birrii fuute siin jedhan ofii ammoo yoo fuudhe boorsaa kiyya harkaan hin qabin jettaati beeki wallahi billaa ta'onne jabdu wayitii. Prank hattuu sabbaanteeti. Ka akkasii san irratti hojjedhu ati jaarsa keetii irratti. Ka akkasii san argee adaamaa fintu wallahi billaa dhugumaan goota jedhe garuu beekisi siin galle akka piraankii umuseenaan laali muddamti ati ammoo serious baqa. No, arsanii waan hattuu jaan kun xiqqoo na arsanii beektaa arsanii maafi. Ati amma prank akkasii irratti hojjedhu abbaa mana kee ilmoo dho'isiiti ilmoo kan kee. Badde jeyi. Akkas godha wallahi. Aannan galchoo barati waan barbaadde hojjedhu indee bwala ደግሞ ani keessa jiru shi. Yuutuubii kiyya laal banadhee jira daraartuu ooroo jedha. Daraartuu ooroo ati guyyaa jalqabaati. Daraartuu ooroo eessa badde naan jette kafiltee rageessa badde tokko beektaa. Sababa san daraartuu ooroo jedhee banadhe yuutuubii. Daraartuu ooroo itti banatte bareedaadha. Akkas jedhee banadhee nama shantu subscribe dandeettii maalii qabda? Wallisuu hin dandeessaa? Wallisuu miti pirankii diraamaa baalakkeen beektaami baalakkee manyawi ka keenyaa kana jiru. Akka ajaa'iba! Haaraan hin beekaa feema saba. Isa dubbisee jira. Isa waliin diraamaa hojjechuu fedha yoo inni shinaa jedhee fi sii deebisaanaan jedheera diraamaa hojjechuu akka malee danda'a ofitti amana. Pirankii illee nama godhuu hin danda'a malee sirba hin danda'u waan hin dandeenye hin danda'a jechuudha. Hai bareedaadha. Jabaadhu ishee. Ishee. Abbaa abdii tokko hin seenne faamilii fooloo tolcha. Namni 900 immoo kuma xiqqaa fooloo tolcha. Abbaa abdii illee as jira beeki miskiina wallahi akka malee fayyaalessa wayiiti akkuma kee gara laafessa. Abbaa abdii oli abbaa abdii nama gaariidha bara miskiina. Akka malee nama gaarii wallahi nama miskiina laal biran dabarre wallahi akka malee nama gaarii jennaan abbaan abdii. As jira beeki. Safara tokko iyyuu bakkuma tokko jirra. Wal argitanii? Sirri wal beekna. Hai bareeda. Gista ka qoy asirratti guddisa. Mee gista ka fooloo godha. Daddafa gista ka diirisa achiin guddisa gista ka daddafa. Namni kumni tokko na dhagaa jirtan ni golfa. Kiyya. Lakkoomsa jijjiira. Salaam alaikum Maki. Wa alaikum salam. Akkasi jijjiira. Thank you. Ishee kun isinii fi family. Nagaa fayyaa. Fayyaa nagaadha. Nagaa alhamdulillah. Gaaf tokko sirba tokko kan inni hojjechiisu jira siin jee wayita gatte. Hin daganne. Fooloo tolcha. Saambilli isaa naa dhufee jira siin dhageessisa. Viidiyoo bayi ayyee fooloo tolcha. Ayyee shadiirillee fooloo tolcha lakkoomsa jijjiira daddafa. Ishi. Sasilkii gisee gubbaa gad harkisanii dubbata. Nana laalaaf. Akkam ni dubbata jechuun. Si dhageessisuuf egaa saambila isaa. Haaraan dhaga'amu akka hin dhaga'amu silkuma tokko irraa sila akkamitti laayivii seentee hin danda'amu. Nama qoraa. Hin danda'amu. Silkii irraa Hin danda'amu silkii tana malee qabu gaa. Haamatti bante maali mee? Tanuma. Mee bani akkamiin bante bani mee? Ayyee. Hin banama silkii tokko hin beekne guys I'm sorry asumarra teessee asumarraa banumu an mee